Olki Naasiol muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahimad daawwatan maqaa qorataa holqaa Naasir Ahimadiitiin akka moggaafame quba qabdu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad har'a godina Harargee Bahaatti argamuun holqa Naasiol jedhamu daawwataniiru. Holqi kun maqaa abuurraa holqaa beekamaa Naasir Ahimadiitiin akka moggaafame quba qabdu. Holqi Naasiol jedhamu kun hojii qorannoo dheeraa saayintistiin Naasir Ahimad geggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannoo fi gumaacha saayinsii qorannoo holqaa irratti taasiseef maqaan isaatti kennameera. Akka qorataan holqaa kun jedhetti qorannoon holqaa hojii ulfaataa ta'us qabeenya turizimii fi seenaa guddaa kan of keessaa qabudha. Saayintistiin Naasir Ahimad dhalataa godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa yoo ta'u, qorataa holqaa Itoophiyaa keessaa isa jalqabaa fi Afrikaa keessatti isa lammaffaa ta'uun beekama. Hanga ammaatti holqoota uumamaa 334 qoratee isaan keessaa 200 irratti kitaabota barreessuun turtii EMN diijitaal waliin taasisee himee ture. Akka ibsa isaatti holqoonni akka Naasiol qabeenya albuudaa fi turizimii guddaa ta'uu danda'u waan hubateef qorannoon kun isaan olitti caalmaan qoratamuu waan qabuuf maqaan isaas Naasir irraa naasii fudhatamuun olitti dabalamee Naasiol jedhamee moggaafamuu eere. Daawwannaan ministeerri muummee har'a taasisanis qabeenya uumamaa fi turizimii biyya keessaa beeksisuu fi tifkachuu irratti xiyyeeffannoo mootummaa kan agarsiisudha jedhame. Dabalataanis qorannoo isaa keessatti holqoonni kun jijjiirama qilleensaa, seenaa lafaa fi misooma qonnaaf odeeffannoo saayinsii guddaa kennuu akka danda'an himeera. Kanaafis qorannoon itti fufinsa qabu akka taasifamu barbaachisaa ta'uu ibseera. Saayintistiin Naasir Ahimad holqoonni kun qabeenya guddaa biyya keenya waan ta'aniif dhaloonni itti aanu qorannoo kan akka tuufuuf deeggarsi mootummaa ni barbaachisa jedheera. Abuuraa Naasir Ahimad akka jedhetti guyyaa irraa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad waliin holqa Naasiol daawwachuun isaa gammachuu guddaa akka isaaf uume ibseera. Innis daawwannaan kun qorannoo yeroo dheeraa irratti hojjetee tureef beekamtii guddaa akka ta'es dubbateera. Dr. Abiy Ahimad waqtii daawwannaa isaaniitti Itoophiyaan qabeenya hammaaramee hin dhumne akka qabdu holqi Naasiol ragaa qabatamaadha jechuu isaanii ni yaadatama. Namni maqaan isaa Naasir Ahimad jedhamu kun Itoophiyaa keessaa ogeessa ispeeloolojistii tokkicha. Afrikaan immoo akka artiittiyuu ogeessa cimaa akkasii nama lama qofa qabdi. Ogeessan dubbatamneef kun qorannoowwan holqaa biyyattii keessatti taasifaman hunda ni dursa. Naasir sagantaa badhaasa biyya Jarmaniitti qophaa'e irratti argamuun ogeessa cimaa jedhamee badhaafamees ture. Qorannoon hanga ammaatti hojjete qofaan holqaawwan 334 ta'an qorachuun adda baaseera. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti dhalate kan guddate ta'us biyyoota Awurooppaa kanneen akka Jarman, Faransaa fi Xaaliyaanii deemuudhaan ogummaa kana gabbifateera. Ogeessi kun egaa biyyoonni Awurooppaan akka isaaniif hojjetutu fedhanii lakkii an biyya kun tajaajila jechuudhaan gara biyyattiitti deebi'uun hojiiwwan qorannoo holqaa lakkoofsa isaa hangara irratti isiniif kaase kan hunda hojjeteera. Naasir qorannoowwan holqaa taasisaa osoo jiruu godina dhalatee keessatti qorannoo taasisaa ture. Sana dura bifa argamee hin beekneen holqa halluu addaa qabuu fi akkaataa uumama isaa mararaa jeffachiisu kan argate. Holqa kana sanaan dura eenyuyyuu hin beeku ture. Qorannoo mataa isaatiin barbaadee lafa qotee karaatti baasee irra qaqqabe. Holqi Naasiol holqa addunyaa irratti argaman irraa bifaa fi halluu addaa qaba. Boca ija nama hawwatuunis of gonfee jira. Maqaa ittiin waamamu kanas kan argate maqaa abuuraa isa jalqabaa kan ta'e Naasir Kadir irraati. Kunis sadarkaa mootummaa naannoo fi biyyaalessaatti beekamtiin kan kennameef yeroo ta'u, kunoo maqaa isaa waamamuu danda'eera. Holqi kun dheerina meetira 500 kan qabuu fi balbalaawwan yookaan karra seensaa 59 qaba. Naasir kanaan dura barreeffamoota qorannoo holqaawwan Oromiyaa keessatti xiyyeeffate hedduu maxxanseera. Kitaaba dhimma kanarratti xiyyeeffatus kan holqaawwan Oromiyaa jedhuun kanaan dura maxxansuun isaanii yaadatama. Bakka har'a muummichi ministeeraa daawwatan kun qorannoo jalqabaa taasisuun kan argatisa. Bakkichi kana booda ogeessota idil-addunyaan dabaalamee qorannoo cimaan akka gaggeeffamuuf abdachaa namoota ciccimoo qabnu haa galateeffannu jechuun barbaada. Kun giddoo baayogiraafiidha.